Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota daawwattoota YouTube chaanaalii kana. Egaan kun maal mallisaa isiitiidha. Arras viidiyoo waa'ee kompiitaraa fi teekinooloojii wajjin walitti qaban akkuma kanan dura qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Arras kan nuti godhu maalla kompiitara keenya irratti sooftiweerii akkamitti feena, akkamittiin immoo deebisnee sooftiweerii irraa dileet goona yookiin akkamittiin install goona, akkamittiin deebinee immoo uninstall goona isa jedhu wajjin ilaallaa jechuudha. Egaan jalqaba irratti sooftiweerii an fe'ee irraa qabu akkamittiin dileetii goone sooftiweerichuma deebinee immoo installii goona isa jedhu ilaalla. Sana gochuudhaaf jalqaba irratti control panel jalqabu qabna. Control panel argachuudhaaf lafa search bar kana irratti con asitti naa dhuftee jirti. Control panel jedhee naa dhufee jira. Sarratti kilik goonee bananna. Sana booda harka gadi irra kan jirtu kana yookiin programs kan jettu sana uninstall program ishee jettu irratti kilik goone. Sana booda kun sooftiweerota nuti amma feenee jirudha jechuudha. Kun warreen kunneen akka kompiitara koo irratti kan isin argartan kun sooftiweerotaan irratti fe'ee jirudha jechuudha. Gatii ta'eef asitti Microsoft Office Enterprise 2007 kan jettu kana delete goonee deebineetuti akkamittiin immoo install goona isa jedhu ilaalla jechuudha. Kilik gaafa irratti goonu gararraa irratti uninstall kan jettu nu dhufti. Ishee irratti kilik goona. So are you sure you want to remove Microsoft Enterprise 2007 from your machine? Jedha saduguma mambaasuun barbaadaa jedhee nu gaafachaa jira gatii ta'eef yes jenna. So xinnoo yeroon fudhata gatii ta'eef daqiiqota eeguu nu gaafataa jechuudha. Uninstalling Microsoft Office Enterprise 2007 nuun jechaa jira. Gabaabamatti keessaa baasaa jira yookiin delete gochaa jira jechuudha. So ammaan kana uninstall goonee xumurreerra jechuudha. Yoo immediately keessaa ba'a jechuudha. Asirratti programoota kompiitara keenya irratti installii ta'an jechuudha. Deebinee kana installii gochuudhaaf immoo maal goona isa jedhudha jechuudha. Jalqaba irratti gaa sooftiweeriin isaa jiraachuu qaba. Sooftiweeriin isaas kan Microsoft kan 10 isa ta'u kan 7 isa ta'u qabaachuu qabna. Ammaan kana kan nuti feenu 7 dha jechuudha. So setup isaa kana fakkaata. Kun setup-dha. Sooftiweerota kan ammoo kan biraan free-dha. Microsoft irraati argachuu dandeessu. Website Microsoft irra search gootanii Microsoft jettanii search gootanii argachuu dandeessu. Isaan ala immoo manneen kompiitaraa irras gaafatanii hiriyoota keessan mukeeras argachuu dandeessu. Sanaa booda kan nuti goonu maalla installii gochuudhaaf gabaabamatti setup ishee jettu kana irratti kilik goona. So asitti device kana irratti fe'uu barbaadaa jedhee nu gaafata yes jenna.
amma finished jedheera jechuudha. Gabaabamatti gaa close jennee keessaa baana. Close jennee keessaa gaafa baanu Microsoft isa amma feene argachuudhaaf micro start irratti click goona. Ishee kana drag goona gadi. So Microsoft Office kan jettu irratti click goona. Nuti feene kaanii warreen kanadha jechuudha. Microsoft Office Excel 2007 Microsoft Office Group warreen kanadha jechuudha kan nuti feene jechuudha. Notepad, Outlook, Picture Manager, PowerPoint warreen kana Word hunda isaanii warreen kana jechuudha warra nuti feene kaane. Gatiif gabaabamatti gaa softwarein tokko akkamittiin install akkamitti deebinee immoo install goona. Akkasumas immoo softwarein nu barbaachisne kompiitara keenya irra jiru akkamittiin balleessuu dandeenya jedhusi kanuma wajjiniin ilaalleerra jechuudha. Gabaabamatti softwarein nu barbaachisne delete gochuudhaaf akkuma sammaatti install goona jechuudha. Wanta barbaanne irratti click goone install jenna software keenya keessa kompiitara keenya irraati ba'eera jechuudha.